urjiitii alaali oddoo tana keessaa wannummaan hin jiru beeyladaa gosa garagaraatu jira lukkuun jirti re'ee hoolaa wanna barbaaddetu as keessa jira akkanatti ilaaltee itti hagammadduuf as fide. Baabatiya hedduu galatoom hedduu namatti tola naannoon kun. Achi ilaali amma lukkuu sanneen argita kormaa tokkoo fi haadhoo lamatu wal duukaa deema kormaan sun jaartii lama qaba jechuudha. Baay'ee lukkuunis akkuma namaa jaartii hedduu ni qabaata. Ni qabaata jaartiin lukkuu akka tanamaa ittiin hinaaftu kunoo lukkuun kun anarra jiraal gammadee zanaafataa jedhee jaartii isaa lamaa wajji jiraata yoo barbaade taan bira dhaqaa yoo barbaade taan bira dhaqaa ani ammoo haadhatee malee hin qabu tabiraa hin fuudha yoo jedhu isiin na dhoorgiti akkanatti cinqaa keessa jira laali dullooti. Baay'ee lukkuun beeladaadha atis beeladaa yoo ta'u barbaadde takka irratti fuudhiga. Guyyaa har'aa kana ima namatti tola galgalli akkam bareeda guyyaa har'aa kana turree galuu qabna dafniin gallu hanga halkan walakkaa bashannannee zanaafataa jennee ofirraa gara bariititti galla. Lakki nan baasu ani yeroomaan gara mana kiyyaa galuutu naaf caala. Maali maal rakkoo qaba har'a takkatti yoo turre yeroo marawaa turta har'a takkattiidha rakkoo maal qaba. Lakki haga halkan qixxeessi wajjin bashannanurra yeroon galee kaballaa jaartii tiyyaa osoo hin argatiin arafutu naaf caala. Akkam tantee jaartiin si kabaltiyyuu situ jaarsa moo situ jaarsa sila akkamii walii dhiirsi. Bakka isii barbaachisetti anumatu dhiirsa bakka kaanitti garuu dhiirsa narra taatee jiraatti. Maali dayyuusummaan hagas ga'e ati dhiira jajjaba taateetiin gadi qabdeen bulchitu. Obboleessoo isiin haadha qabeenyaa haadha manaa haadha waa hundaati xiqqoo isii awwaa balleesse taanaan gurra qabdee keessaa ganna darbuu qofa kanaaf gad jedhee jiraachuutu naaf caala na dhiisi faallaa nan gorsiin. Aashaatiyyaa waa takka qofa si haa kadhadhu natti illee naarini lalleen didini waa takka tiitana naaf godhi. Maali maal akkasiif godhu barbaadda natti himi homa takka rakkoon qabu waan danda'u yoo taate waan uummatiyya. Homa dandeettu waan ulfaatu miti wanti an barbaade yeroo nyaata dalaydu gubataa jalaa san jaaladha gubataa jalaa san na hambisi isa naaf kenni isa jaaladha akka malee. Dhiirsan baa akka an beekutti nyaata tolu barbaada nyaata gubatee babbadeef jaartiidhaan yeroo mara waldhabee walitti qaakan ati ammoo nyaata akkanatti tolchee si jala kaawwasii ta'uu didee nyaata gubataaf si godha ammoo. Ashiyyee maaliif akka ta'e hin beeku ani ijoollummaa kiyyarraa ka'ee nyaata gubataa kana jaaladha sanumaa fi waan biraatiif sirrakkifni dhiifama guddaa. Hayyee gubee siif fida rakkoo takka hin qabuuti garuu ka rakkoo ta'e yoo ati kashin'aa nyaattu taate saani hoomaan haa nyaattu. Mee osoo nan sobne kaleessa mana duuba tartee girgiddaa maal godhaa jirtaa? Dhiisi mee saahiba kiyya wanti waan himanii miti dhiisi akka namatti biraa tarru. Lakkin dhiisu maaliif dhiisa ani wayita kiyyaa waan feete yoo na gaafatte sitti himaa jira wanti sirraa dhoofadhu hin jiru ati ammoo maaliif na dhoofsita dhugaan jiru maal akka ta'e natti himu. Dhugaa keeti ati akka jaartii ta'e gootu faayyuu nan dhoofsitu natti himta guutuu. Kanaafuu natti himi ka maal hojjechaa turte mana duuba. Waan biraati miti beeyta jaartiin tiyya yeroo hedduu yeroo olii gadi baatu fuula kanatti waa dibatti beeyta qalama kana dibachuu baay'isti. Sanumaaf yeroo mana duuba deemu qalama isiin dibattu kan fakkaatu wayii girgiddarra argee jaartii tiyya galgala galtee wayita fuula san ofirraa dhiqatteetiin fuula normaalitti deebitu fuulli isii kun akka malee goggogaadha jajjabaataadha beeyte. Anis jidaarri kunis akkasuma jajjabaataa jedhee jidaara dhaqee dhungadhe bakka qalama isiin dibatti fakkaatu sanirra jiru jechuudha. Achi booda yoo ani dhungadhu inumaayyuu fuula isiitii fi boqoo isiitii fi hidhii isii caala lallaafin natti toleetumaan anaa itti deddeebisaa jiru ati na argitee saalfadhee mataa lafa qabee lixee bara. Dhugaa keeti shamarran akka malee fuulatti waa lallaaqattu tuni galgala galtee wayita ofirraa dhiitu waan nama nyaattu fakkaatti akka malee fuulli isii kun jijjiirama beeyte. Akka atu jette hunduma san gochuu wayyiinaaree girgiddama san wayyuun oolu. Mee ati osoo carraan siif kennamee addunyaa kanarraa nama tokko balleessisiin jedhanii eenyuun dhabamsiisuu barbaadda? Obboleessa kiyya akkasii sobuu barbaadda moo akka dhugaa sitti himuu barbaadda? Dhugaa jirtu natti himi malee akka sobdu maaliif barbaadamaa? Addunyaa tanarraa osoo dhabamsiisuun kanaaf aanjisu taate haadha warraatii falfaltuu takka dhabamsiisuu fedha. Maali banne maassi goote haati warraa tante bakka isii dhabamuu fi qabda malee ati akkam isii dhabamsiifta maali rakkoon hagana ga'e?
dhiisimee haati warraati ta hinaaffaan akka malee guggubeedha. Mee maali maas hinaaftee waa'ee isii keessaa waa tokko naa kaasuu dandeetta? Hayyee jajjabaa miti homa takka qofa sii keessaa haa kaasu ati saahiba kiyya rahmatoo hin beeytaami ka amma biyya Ameerikaa deeme san. Hin beeka sirritti beeka yeroo inni biyya jiru. Isa santu gaafa biyya jiru sirritti wal jaalannaa hiriyyaadha waliin guddannee qabeenyi kiyya keetii wanti kiyya hunduu keetii waan kiyya naa jabeessi yoo ija takkaan waan kiyya hunda akka keetiitti ija takkaan naaf ilaalle rabbi sitti haa laalu naan jedhe beeyte. Hayyee badabboo. Akkasitti ani ijoollee isaa qabeenya isaa jaartii isaa waa hunda isaatu akkuma qabeenya kiyyaatitti ilaala akkuma kiyyaatti ilaala ijuma tiyya laaluu laalaa beeyte. Ganama galgala bira dhaqee hubadhaanii akkuma tiyyaa fi yaadutti yaadaa fi jaartiin tiyya immoo kana hin jibbiti hedduu natti aarti beekta. Hayyee. Amma dheengadduma tana osoo jaartii tiyya wajji karaa deemaa jirru jaartiin isaa natti dhufteetiniin salaamata na fuutee anis jaartii tiyya bira dubbise beekte. Jaartiin tiyya immoo akka malee dallante mee ilaali dubbii tana mee maal rakkoo qaba yoo jaartii isaa jabeessee fi akkuma jaartii tiyyaatti ilaali maal garaagarummaa qabdi jaartiin tiyyaa fi jaartiin isaa? Homaa garaagarummaan qabdu itti jabaadhu erga inni si hayyame waraqaa baafattee dhufte fakkaata isarra. Mee yeroo dhumaatiif namni akka malee si aarse eenyudha? Yeroo dhumaatiif namni akka malee na aarse jaarsuma kiyya. Mee maal irratti akka malee si aarse? Ani homa hin balleessine homaani keeyriif dalage wahii gara hamtutti hiikeetiniin akka malee na aarse inni ammoo keeyrii san dalagi jedha yeroo mara na gorsaa ture. Ani keeyrii masan hojjedhe booda ammoo waan inni akkasitti na aarseef hin beeku lolee balaa buusee waan takkaan argini dhiisime. Maaltu maal ta'e mee naa himuu dandeettaa waa'ee isaa? Homa takka rakkoon qabu sitti hima namicha wayitu kara deemaadha rakkataadha karatti itti dhiite jennaan na bulchaa rakkadhee maal jedhee natti bu'ee beekta. Anillee achi booda rakkata rahmata godhuun barbaachisaadha jedhee jaarsi kiyyallee nama rakkateef rahmata godhi jedhee na gorsa yeroo mara buli jedhee ni beekte. Jaarsi kiyya ammoo akka tasaa ta'ee gaafsan mana hin jiru achi booda namichaan seenee anillee nyaata kennee fi ofirraa mana bule. Borumtaa jaarsi kiyya wayita dhufu surree gabaabduu qomxaan beeytami surree dheertuu jalanta godhatan san namichaan mana keenya keessa baafatee achi dagatee biraa deeme jaarsi kiyya yeroo galu surreen tun ta'ee nuti naan jedhe anillee keessummicha tokkotu as bulee deeme eda as bulee deeme jedheeni achumaan dallanii bakakkaa kana gabbuuse kaasamirra. Waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha kun waan hedduu nama ajaa'ibsiisu natti himu jirta. Dhugaa keetti waan hedduu nama ajaa'ibsiisudha. Namichaan qumxaa miti yoo paantiillee achi baafatee ka deemu taate ani baafadhu hin jenneen wanni ani irraa beeku hin jiru mii maalumatu isa aarsa wanni isa aarsee na dallanuuf maaltu jira? Wanni nama aarsu hin jiru ati garuu maaliif akka surree san achi baafatee fi surree san baafatee eessa akka bulee fi maalirra akka bulee addaan baasee sirriitti itti himi malee.